Maqaan keessan eenyu jedhama? Eessarraa dhuftanii? Waaqayyo maal isinii godhe? Maqaan koo Ambisaa Kitilaan jedhama. Ganda Duwwaa Afur magaalaa Manajjoo kana waldaan amantaa koosisuma kana. Anis waanan dhugaa ba'u waggaa afuriitii fi dhukkuba asmii dhukkubsadhan ture. Yeroo sanatti bara 2007 kaasee hanga 2010tti na dhukkube. Waggaa lamaaf qoricha hin fudhan. Garuu isaan booddee namni Waaqayyoo Raajii Abrahaam kan jedhamu kuni bara 2010 namootuma wajjiniin warri asmii qabdan kottaa as baa jennaan baane. Yeroo sana namoota baay'ee wajjiniin nuuf kadhatee yeroo sana kaasee battalana keessaati dhibamsiifame dhukkubi kun. Galanni isaa kan Yesuusitti harka walitti rukutaa gooftaaf galata fidaa. Ammas waan dhugaa ba'utti naa galateeffattantu jira. Dhukkuba kintaarotiidhaan hin qaban. Dhukkuba kintaarotii yommuu jedhamu lafa hidda dhanna seenii dhanna namaadha lafa ta'aa irratti nama ba'a dhukkubni kun kan ittiin hin fayyine namooti jiru. Kan dhukkubsatanii beekanis jiraachuu malu. Haa ta'u iyyuu malee kun immoo sanaananii gaafa sanbata guddaa dafnoo na qabee facaasaa ittiin ooleen roobiitti bari'u natti qabbanaa'ee nan dhufee waldaa dhufee nanii obsuu dadhabeen dhukkubsattoota maajiniin utuun hojii hojjechaa jiruun isaan duukaa hiriire. Adda kootti bu'anii naaf kadhatanii battala isaan adda kootti bu'anii naaf kadhatan sanaan inni dhanna koo na nyaatu inni deemsa natti hin tolle inni taa'u ciisuu na dhowwu battaluma yeroo sanatti qaxxinnaanuma dhaabate na keessa. Fidaa gooftaaf galata as dabalaati. Tolabaluma gala dhibee asmiittis dhukkuba kintaarotii irras gooftaan isin fayyiseera. Na fayyise. Isin fayyise Waaqayyoon attamitti galateeffattu? Maqaan keessan ittanii Waaqayyo dhibee maalitti isin eege? Fiigaa koo baraatiin Dhibeen keessan maal ture? kaleedhu onnee jedhanii ol kanan dhiigaati jedhe. Lafa isin dhuftan waldaa ifa najjoo eenyutu isin fide? Mucaa goota biroodha. Tole gaafa dhuftanii namni Waaqayyoo raajiin attamitti isinii kadhatanii turanii? Dhukkuba kee kanatti hin fayyitaa deebitee dhugaa baateedha. Utuu isin dhufanii manni yaalaa maal isiniin jedhe? Kaleessi dhukkuba onnees qabdaa ol kana dhiigaas qabdaa Achitti fayyuu hin dandeenye. hin dandeenye. Gaafa gara waldaa ifa najjoo dhuftan garuu hin fayyitan. Asitti dhufee fayyaa bulle. Dhibee koorraas nan fayyee Waaqayyoof galannaa ta'u. Eegi nan fayyee. Galanni isaa kan Yesuusitti harka walitti rukutaa gooftaaf galata fidaa. Maqaan keessan eenyu jedhama? Warqinash Atoomsaa Eessarraa dhuftani? magaalaa Najjoo ganda Duwwaa lama Waaqayyo maalitti isin fayyise? dhukkuba garaachaa dhukkuba galee dhukkuba tiruu Yeroo dhukkuba kanaan dhukkubfachaa turtanii manni yaalaa maal isiniin jedhee ture? baay'ee waggaatti si'a lama sadiin ciisaa hospitaala Najjoo deemii mana qorichaa naqamteen deemi jennaan deemee achi turee duraanii ortodoksiin tureen amantiin koo amma namoonni dhufee deemii lafa akkasii dhaqii irratti fayyina argitaatiin aan jedhan jennaan amma itti deddeebi'ee Raajii Abiraamitti deddeebi'annaa naa godhanii bakka isa booda nan fayyadu dhukkuba koorraa. Amma mee isinirra ture dhibeen keessan? Gara waggaa 4 nun ta'a. Amma kana keessatti maal gochuu hin dandeessan turtanii? Deemee tabban ba'uu bishaan fidadheen galuu baay'ee ol jedhee gadi hin jedhu. Baay'een cinqamaa ture. Gaafa isinii kadhatamee gaafa dhuftan sanaa akkamitti dhuftanii kadhattanii galtan? Amma itti deddeebi'ee duraanii sagantaa sanatti deddeebi'ee ture. Isa booda gaafa dhukkubinatti hammaatu naa kadhadhaa jennaan Raajii Abiraam itti dhiyaadhee naa kadhadhaa jennaan naa kadhatanii isa booda bilisan ta'ee nan fayyi. Erga fayyitanii amma dhibee keessanirraa? Kunoo waggaa ga'eera man. Amma erga gaafa fayyitaniiti fayyaadha. Fayyaadha. Yaa gooftaaf galata isaa harka walitti rukutaa. Kana Waaqayyo baay'ee naa galateeffadha malee. Ammallee dabalaa gooftaadhaaf galata fidaa ka'a. Gooftaa sin fayyise biraan hafinaa nagaan naqa.
magaalaan Ajjootinnaa guddaa beekaa wallaalaa isaatti araarami. Waldaa kiristiyaanaa jiranitti araarami. Biyya keenya guutummaa dachee Oromiyaatti araarami. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutti nu dhageessananii abboonni ajajamanii jilbeeffataniiru. Waaqayyo araarami. Araarami. Lafa kana magaalaa ishee baadiyyaa isheetti araarami. Ulfina keenyaaf otoo hin ta'in ulfina maqaa kee nutti araarami. Nutti araarami. Biyya kanatti araarami. Dachee Itoophiyaatti araarami. Lafa biyya kanatti araarami. Magaalaan Ajjooti araarami. Araar. Xinnaan guddaan si akkileeraa nutti araarami. Nutti araarami. Ilillee dhagaa dhaabadhaa dura Waaqayyoo. Ililcha ammayyuu Waaqayyo duratti. Ilillee fidaa ilillee isaaf ilillee fidaa. Ammayyuu harkaraasa Waaqayyo lubboota baay'ee konfireensii kanaa jijjiiramsa addaa mana isaanii irratti nan fida deessa kana irratti maayira. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Namni tokko ribeerii kan si godhan jirta. Fiiddee as baata. Ribeerii kan si godhan. Ribeerii kan qabdu jirta. Bakka jirtu as baay'ee fi. Ribeerii keessan maali? Maal ribeerii keessan? Maal taatan ribeerii sin godhan? Na dhukkuba garaa keetti na hiita'e. Maali sin godhan moo? Na hiita'ee gudharfaan tokkoof dhiiga na baasee garaa kee. Anna ilaalaa. Tokko, lama, sadi, tokko. Maal taate isheen achirra teessumoo? Duddi koomna walla dhukkuba mudhiimaa gaditti nama socho'u. Yoomi kaasee? Definoomaa kaasee natti ammaante. Achi fuudhaa kaa. Sini mana? Mau naman? Mana. Mesh, asilali. Socho mana sih dia? Kenapa? Kapit. Asilali. Tok, nama saya. Kayo bikin. Dem bel, kontak jadi mati. Dem. Demi, nana Demi. Figa tuar, fig. Maje besi dosa nawalane, ol maake kudunya karajane. Sinema argachuu dandeessu. Fedhiin kee dooliin jedhu gara mirgaattiin jedhu. Amma jedhi iddoo barbaaddetti gara barbaadde. Mee amma natti beekaa maaltu si dhukkoomi? Jiru. Dhugaan jiru. Hin sabtu. Dhugaa Waaqayyo. Mee deemee ilaala. Haaleluu. Tushatu sitti godhamee mana waan biraan jiru inni saarraa booda deebi'ee gooftaa keenya dhugaa bahi. Ameen. Kottu mana kennadha. Mana keenya kun barbaade. Eessaalu? Mandiidha. Mandiidha nu? Ora. Warri kun? Hoi. Akkam jiru? Nagaa Waaqayyo nagalatu. Ani manaa keessa maal taa'e? Inni dhukkubsatti. Eessa ishee? Sukkaara dhukkubsatti. Dhugaadhaa? Dhugaadha. Garaa nama kosetti? Ijaan qabachuun dadhabetti? Ishi fidaadha. Ijoollee meeqa qaba? Ijoollee sadii. Sirrii miti. Hin arganne. Sirriidha. Hin arganne dhugaa.
Jechi kan biraa qaba waan lammaffaan fuudhe yaa isaan dhadhabanii. Mana keessa yeroo naqu fedhu nan naqa. Maarree maal mandiiraan hin jenne maaliif sun? Mandii goodaa dhagaachuu wane. Haasoo dure. Baadiyyaadha. Kee darbinaa jechaa jiru. Ishi. Maal lakkishee si jedha kun yaa? Ganna buusuutti gaari. Bu'ee rammool baheera. Lagee caffichaara dhabee taati. Innatti mana goodaadha. Mana keessa goodaadha nu? Mana keessa goodaadha saaxoo samee kophaasa bajjii keessa walitti qabamee usaan argiteetta. Isa kanarraatti immoo muka isa dhaabatu kophaasa argiteetta. Isa bajjii kee muki sun tokko kophaasa dhaabatu. Bajjii kee mana keessa goodaa. Mangalee mana keessa bukkee akkas dara. Argaata mana keessa goodaa. Booneen isa gajjallaa. Mangaleen akkas ba'a. Ani achi dhufee beekaa argitee beektaa achi. Arra gurraacha jiru. Muki tokko kophaasa muka sana kanarraa mangadaa olii. Gufuu akka ittiin namni yeroo baay'ee irra taa'u jira harka waliin. Jira. Mana kee goodaa. Jira. Harka bitaarraa dhagaa walitti qabamee maasii kee keessa jiru tokkoon argaa. Achi deebii harka bitaarra. Dhadheetaa dhagaa walitti qabamee jiru sana. Dhageera. Dhadheetaa eewutu walitti qabe dagatti. Abbaa walitti qabe hin beeku yeroo mangalee jira achitti. Yeroo mana achitti galee jira. Yeroo mana achitti walitti galee. Mana kee dudduuba tara akkas deebi'a. Mana kee dudduu. Kutaa mana kee jirtu noodha. Karaa mana dhabee karaa irra galu nan dhabee kutaas akkasii galu moos akkasii siiseen. Itu awak itu singgih. Sakkasii galu? Ish. Amma achi gaafa akkas kee ol deebi'e. Maa inni siniitanii mee akka keeshaa wayitii karaa balbal duraa keessa sun. Buna. Buna waan. Amma achuma irra karaa boroon akkas ba'a. Akka deemu. Ishee harka bitaarraati gaadha ishee xinnoo sumaa ishee. Mana jabbiiti. Amma mana jabbii sana dhaqeetan jabbii adii addana battanaa barnee akkas jalaa duutu. Yoo dhuma duute. Achi booda nan deebi'e buna keessa laga gara naannan isa harka bitaarra jiru buna kee ishee harka bitaarra jiru gaafa litu buna kee iddoo tokko gubatee dhume akka nama baala isaarraa abidda wayiitti kaa'ee. Sirriidha. Sirriidha. Gubatee walaan dee'an. Sirriidha. Maal? Sirriidha. Isheettis tafi. Dhugaadha. Yesuus eegoo. Isheen gaararraa bishaan gama tooree gama bishaan ishee yaatu gama yaatu bishaan gama ceesii dhaqee laaluu eegu asilaali namicho caraarii taateetu Sirriidha. nan gama shamoota man godhachaa jiru Sirriidha. in gama shinii jedhe illataa Amen. dur ishee matu dhaqata amma moo caraarii taateette Amen. Minikita lagi pun disuruh relu. Mal, akak cerita kasih sudah. Mal pakai ada beta, bilio di mata. Sirriidha. Mana ada pakai deh. Hantu tuh, akan mau mana kesera buki sudi. Mana kesera? Akan mau mana nama sirah di rumah kasih sirah tuburan ini. Maa tu mana kesera tidak ada ekor kan? Sirriidha. Sirih ini? Sirriidha. Harga model bilis. Amen. Anu itu kulis dua ya. Amen. Harga kau furat. Amma saati kana kaasaa bifa dhugabaatitti nama hundukiyan. Waan isin rakkisu sinirraa ce'ee darbadheera. Maqaa Yesuus jedhame. Maqaa Yesuus jedhame. Warri na rakkiftan jedha. Maqaa Yesuus rukutamaa jedha dubbadha. Warri amantanii akka eettan isiniif haa ta'u. Amma kallattii baatan mandaraa galtanitti abidda fuudhaa gala. Mana seentanitti har'a
Yeroo isteejii kana yaabde maaltu si dhukkuba ture? Otoo as isteejii kana yaabde maaltu si dhukkuba ture? Maaltu si dhukkuba ture yeroo lama ture? Addana koo. Amma garqabi ilaali. Naan dhukkubu. Ilaali amma waan si dhukkubu. Gadameessi kee si dhukkuba si? Naan dhukkubu. Gadameessi si dhukkuba? Bilisam. Ishee. Maal walitti? Maal irraa? Daga eebbifamaa deebi'aa dhugaa ba'a. Dhalatee maanduqaan seenaa malee hin darbu. Nangumaacha taatee bolla loonni argu. Deemsa kootti fufee daangaa qaxxaamurre. Wallaan sokootti cimee injifannoon tumurre. Nan ijaara siidaasi. Dhalatee maanduqaan seenaa malee hin darbu. Nan ijaara siidaasi. Nangumaacha taatee bolla loonni argu. Nan ijaara